jannata siyaana ko. Obboleessa Islaamaa dhiifama naa godhiimee takka si gorsu. Lakki achuma qabi haa taa'udhis atummaan itti fayyadame. Bar gorsuma si fayyadu takkaan si gorsa je'eeti. Laal walleen qalbii nama goggoysiti. Nurraa dhaamsi. Ati Islaamaa mii maali? Galatoomi gorsa keetiif obboleessa kiyya. Afaan keenyaa lamarra kaayegana ni ga'a. Wallee dhaamsi gaa duuba. Aoo qulfii dhaamsee yoo si buuse malee walleen dhaamsu. Si taatu caljeenoo hojii caqasi. Yoo siin taane bu'i. Maal qaba yoo nurraa dhaamsite? Maaliif fadhii kee qofa laalta? Siif galaa miti obboleessa kiyya. Yaa fattaa Razzaaqin ciqichiqii narraa dhiisi. Nageessi jettee si geessuttiin jira. Ati siin gorseettee nama aarsi taa'u. Dhaabinarraa ganamaan gammachuu kiyya narraa laaqini. Hayi. Bara ani sumaaf je'eeti obboleessa kiyya. Walleen dalagaa sheexaanaati. Qalbii si goggoysiti. Hoggaa qalbiin si goggoyte ibaadaarraa fagaatta. Aboo amma dhaabinarraa gorsaa moo dhaabeetiin si buusa? Deemuu feetu? Hayi. Waa hundaafuu bikkaa jira. Bar diliidha. Aoo diliyete. Amma hunnoo kan hin dilii seenu. Dilli qaansidhee asirraa si buuseetiin dilii seene yoon seenellee. Narraa'us. Aoo eega dilaa'uun taate. Dilooynus afaanuma keenyaan haa dilooynu. Afaan Oromoorra nu kaayi Ali Birraa. Afaan Oromoo hundee Oromummaa. Afaan Oromoo hundee Oromummaa kajoora nu kaayi. Billa aleek darasaa kiyya akkana gaa. Afaan Oromoo hundee Oromummaa. Managa Afaan Oromoo Dagam Afaan Oromoo Afaan Oromoo Afaan Oromoo. I can't believe this. Hai, bo, yoom Saudii dhufte? Torbaan takkanitti haa eegaan dhufe. Wow, mashallah. Welcome. Baga nagaan dhufte. Barati bar rabbi si laafise kan namni dilli si biraa qabamaa oolu takkaan qabamne arraba fakkaata. Aboomeen hadiisi amma shurxaan na qabdeetiin dhufe. Khayru wa khayraati. Amata dila kana kan qabamin amma akkami qabamte? Osoo anaa fi jaaloo fi gurbaan jimmaa takka dhaabbachuu jirru shurxaan nu dhufte. Akkasittiin ana Arab, ana Bani Qureesh, minaamination jee amansiiseetiin garagalee firraa deeme. Duuba akkami qabamte? Aboo jaaloon na qabsiise. Laa mush Arab jeetuma jara harkaa utaalee dhufee na qabee yoo ana manne kottaa isiniin agarsiisaa gurbaan taargaa keenya qabaa jeetuma harkanarraa ol qabee kittibaatii gaafa ijoollee akka taargatti nu lafa kaayansan guddoo akkasitti garsiisee hunu laalaa taargaa keenya qabaa anas laalaa jee firraa baasee garsiisee taargaa kanaa kana nan takka illee hin qabu ummata biyya keenyaa malee jee akkasiin na qabsiise haasidni. Shit haasida an qabamee namni maa hafaadha bar. Dhumarrattis waan jeenni beektaa haadaa taargaa of nation of minaamination nama keenya haafellee taargaa kanaan barbaadaa qaba jeen. Dhugaa bar kitibaatiin keenyaas taaddaati akka taatuutti nu lafa kaayani loogoo keenya jechuun hindeenya bar. Arabchichilleen ajaa'ibee laa kuni asxaa kitibaatiitii miti asxaa rasaasaati qawweetu isin dhawee nuun jee. Dur biyya keenyatti kitibaatii minishaan namaa diran jettuuni. Assalaamu alaikum yuyyaa. Arra fayyaa sirraa mul'ata akkam alhamdulillah. Alhamdulillah doktor arra fayyaa akka ajaa'ibaa na dhagayama. Fayyaa jahan doktor galatoomii jechuun si xiqqaata. Akka doktorattis na wallaantee dhiiga keetillee naaf gumaachite. Doktor waan hin je'uun qabu. Galanni kan rabbiitii rabbiif galata galchi. Atis gaafa fayyitee jabaatte. Dhiiga gumaachuun lubbuu nama takkaa baraaruuf yaali akka fayyanii akka keetitti gammadan. Abshir doktor nama dhukkubsatee nama rifata akkuma ati obboleessi kiyya kun sababa hanqina dhiigaatiin du'uun qabu jettee dhiiga keenyaa gumaachitee lubbuuti na baraatetti anis lubbuu takka baraaruudhaaf musta'iddiini lubbuun takka illeen sababa hanqina dhiigaatiin du'uun qabdu. Akkana kunoo maashaallah. Doktor gara biraatiin waan si gaafadhu dhiiga keenyaa kannitee lubbuu na baraartee mi'ati blood type kee maali silaa? Oh minaamination. Same to same. Aboo kottu meeti dhandharraa ras. Ana baantaa barsiisaa. Siin baanaa kottu si malee dhandharraa ras biraa kamii jira. Maal jette barsiisaa? Qoyati maaliif hin qabanne? Chemistry 0, history 0, biology 0, math 0, afaan Oromollee 0. Maaliif mataa kana jabaatta? Hayy. Maali amriin? Barsiisaa niin fooyyeessaa jabaadhee qo'adhee ama booda. Hojii ati karaa gubbaatee hojjettu argeetiin jira maal fooyyeessita nama qootuu fooyyeessa
ati sa'aa dabtara bantee laaltu qabda karaa gubbaatee dabbaa laalta tamtu dabbaan qabnee tamtu dabbaa qabaa dabbaa kanaa dabbaa akkasii yaa Profeesar Dabbaa. Barsiisa dogongortee jirta anaa miti. Us eenyu sobda ijoollee keessaa mormaa achi baastee zuum gootee dabbaa laaltaa miis nagarree ani eenyu sobda daddabii Profeesara Dabbaa. Barsiisa an dabbaa bishaan tulu gammee dabbaa biraan beeku an dabbaa mana asirta barsiisa. Us baalage amma boru mana keessan dhaqeetiin ilma keessan daddabii Profeesara Dabbaa qabattan nurraa qabaa qaraatiin jiru bilaashuma daftara bittanii fi jeetti hima. Barsiisa hin himin nan dhiisanii ulii jabaadheetiin qo'adhaa. Tole simisteera kana qabxii gaarii yoo fiddeen himu amma immoo waan beeturraayin gaafii si gaafadha Profeesar. What is Dabbaa? How many types of Dabbaa? Define nomination nu godhi. Silaa fatanaan kana taate A+ nomination fiddaami. Awo barsiisa. Us korbees daddeemu ta hijaaba uffatte malee takka wees jalaa baati hunda filoo goota Profeesar Dabbaa silaan abbaa kee ta'e billawaan si darba. Tole egaa dhumarrattis walaloo ajaa'ibaa ta'a akka nama bahaarsitu. Abbaa walaloo kana jedhu maqaa isaallee beekuullee baadhuu nama ajaa'ibaati dhugaa. Walaloo kana naaf bashannanaa ittiin naa boharaa nagaatti naaf turaa guyyaa biraa viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Nagaattiin isiniin jedha obboleeyyan. Harargeedha jirraa biyya jimaadhati dhiisuu hin dandeenyu silaafuu qamaati tahus na dhageeyimee wahin sii himaati weenne tanaan bahee ganamaan ka'eeti ganda gaattiraan gahee mana aruuzaati achin itti gore jarri fira kooti yoo mana ol seenuu jarri na guddisee mucaan dheeraan tokko feestaala luqqisee jimaa qudaa ajaa'ibaa natti as facaase inni itti aanu urata naa raabse gammadeetiin anis jimaarra gacciise marxoo keessa seenee jimaarra gacciise shamarranii sedduu hagaafas wal barree barcaadha eegellee doowriidhaan hiriirree afaanitti jimaa waliif axeerarree hashubbisu sedduu waliin bu'ee dirree. Ejersaas fidanii nu jidduun girgiraa uudis qabsiisanii urgaansa waan biraa as luqqise mucaanni hiike haqaaraa warri axeeraru gaafa san dubaraa qamaatii akkasii hin garre san duraa raajita gaafasii saamiyyoon waan biraa naa dura kennaafi qabatan hiriiraa looziidhaan maranii hoduu qabinarraa an fudhachuu qofa afaanitti irraa ittiin fufe anis boqoo fi qixxeessee dargaggichi tokkos buna naa dhiyeesse hoggaan buna kanaan takka gaddabarsee tunduru naa laatte ammaas bakka buuse jalqabaaf qamaatii dhugaaniin eegalee san boodas uranni beeytaa natti tole bunaas wahin dhiisee irratti dabale mirqaana jimaatiin anaaf wallaale sagantaan jireenyaa tarree natti galee faana buun anis tilmaamuun eegalee halaafeensa hinaa qilleensaa yaabbadhee akkuma culullee baroomsa saa ta'uu boo ammaan xumuraa. Nan qajeelcha gaafas kan fedhe doktora daldala bal'iseetiin maallaqa hammaara finfinneetti galeetiin mana fooqii ijaara itti dabaleetis ni bita xayyaara tan amalaan gaarii miidhayduu dubaraa filadheetiin isheen sutatti wal baraa sobee hayyamsiisee bultii wajjin jaaraa sanboodan gattaa'ee ilmaan irraa horaa naaf mul'atte gaafas addunyaan guututti hiriyaa Baaraak Obaamaati ayyaroo sanitti karoorri gaafasii isa akkanaati qindeessan sagantaa beekaa gaanaa miti abjuudhaa fi hawwii mirqaana jimaati. yoon akkana juus boo hin aarinatti meesiifin odeessaa galata isaatii gurraan as ja'inatti mirqaanni gaafasii ufna wallaalchisee dura yoon ol ka'u girgiraadhaan jisse amalli ibiddaa mada wal geesse firaashaaf boraatii gingilchaa fakkeesse shaashee fi guftaa nagan qabduu ta'u walitti bayse boksii waan ansheenne namuunuma obse galata gaafasii hin fixu odeesse giddumaan gabbaa fincaan na gergersee marxoon keessa turees na irraanfachiise yoomin si yaadadhe keessaa na luqqisee akkan dhaladhetti qullaa ganna baase marxoo ol deebisu hoggan lafaa ka'ee harka faffacaasu sadee wadaa jaasan qilleensi na farsu mana yoon ollaaluu dachiitu naan cite irra caalaa hawwan afaan walankatee kuun ija qabate kuunis na dhokate gariin iyyoon laaluu toomaa siffate dargaggeessi taanaan sabooni maraate hajuuf hoflu magaalaan dhaabbattee fiiginsaa huddumaaniif dhiite hararransa hinaa bosonatti lixe tan gufuun na dhootte hotteen quba miilaa sadii bubuqqaate kana teeraaf jaappoonii fi qaama qajimaatu fixe marxoodha fi kophee dabalatee waliin garre kunoo achiin eda bultee galanni isaa kanaa qamaatii yoo halkaniif guyyaa haalaan guddatte boora koon akkanaa takkaasi mudatte tanaafuu dhageessa warri dargaggeessaa xiqqishuma hadheessaa warri lulluuqqattan ijarraa na hambisaa qopheessee dhiheessaa Shambakii Ahmadii isiniin araarsaa yoon qabaadhes badii mudannoo dhugaarratti hundaa'e akkasumatti kan hin deeme gandi sun ammallee yoo namni du'e taziyaaf hin dhaqu asumaan bilbilaaf malee